كم جرتان فيا جرتان كم جرتان نجا فيا ده جدود أون حاجة ويتي في كأي الريتشي نوتي آداب بينا الريتش آدا أورومو آخنا أرانتنا أدرين جتشون نوتي أدرين راركو هنقامنو نميتشي علي سفيان جاءنين كوني نيروبي سنتي تكا أورومو همتين بيكو لما فعل نميتشي كون ummata Oromoo ka hidhaman kanaaf ilmaan Oromoo ka akkana ajjeefame kanaaf guyyaa tokko hiriira bahee hin beeku Minnesota keessatti jechuudha for one day bahee hin beeku mee warri bahee jettan naaf hima girrisaa baay'ee hidheetiin jira Facebook kiyyarraa jechuudha girrisaa baay'ee hidheetiin jira rakkoon hin jiru ammallee isiniin hidhaanidha mee bakkuma itti irreecha jedhu quraan irratti nutti hima irreecha haraamii bakka jedhu irreecha juuza kamirratti hadiisa kamirratti dubbatame irreecha bakka jedhu takka irreeysa bakka jedhu mee namicha solloqa Alii Sufiyaan jedhaniin san tokkoffaa ufiifu jaartii Ameerikaan mootummaan Ameerikaa quban qabne ilmaan irraa qaba mootummaa Ameerikaa kijibeet kijibaan anjaartiin qabu jeet mootummaa Ameerikaatiin dhufe jaarti weelfaraa fi food stampin inni nyaatu mootummaa Ameerikaa kijibeeti mootummaan Ameerikaa akka inni ijoolleen qabneen beeyti jaartii fuudherraa jechuu jaartii takkaas lamas ta inni Minnesota keessaa qabu kuni halaali jaartiin ati mootummaa Ameerikatti jaartiin qabu ani jaartiin qabu jettee saniin si beeyti kuni halaali halal dalagaa jirtaa kanaan moo irreecha aadaa ka amantii fudhate haa fudhatu ka aadatti fudhate aadaa ummata Oromooti jedhanii dur ummanni Oromoo bilisoomeen jiru bar qabsoodhaa bar qabsoon ummanni Oromoo godhu tokkoffaa bakka itti walgaan sirna maccaa fi tuulamaati sunillee ni cabxe ni barbadaa'e nafxanyaadhaan jechuudha lammaffaan sirna afran qallooti Oromoon bakka itti walgahu qalloo walga'ee achirraa lolataa ture jechuudha Oromoon ati arraan tana akka nama qabsoo Oromoo beekuut jeneraal Waaqoo guutuutii fi jeneraal Jarraa Abbaa Gadaa maxxansitee warra odoo maaliin dhaqin irreechan dhaqin maal wajjiin turte moo eessatti isaan beeyta haa dhaqanii haa dhiisanii jechuudha jeneraal Jarraa Abbaa Gadaa sooreysi ummata Oromoodhaa gaafa lolee lolchiisaa ture takkaa kana godhaa kun haraami kun maal amantii barsiisaan ture Alii Sufiyaan yoo amantii jihadistiidhaa ta barbaaddu tana yoo dhiira taate Afgaanistaan toora booraa deem tikeeta muradhuuti tikeeta muradhu Afgaanistaan toora booraa deem amantii ammaati ati bar Oromoon tun faayidaan qabdu hanqa Adareen Minnesota keessatti warri akka Dr. Wannaan faani jaartii namaa arrabsita dayyuusa jettaan namaan Oromoodhaan bakki itti isaa wal gahanii irreecha jedhanii Oromoon itti walgaan suuraa waliin hin ka'inaa dayyuusa jettee arrabsita Dr. Eenyufaa jaartii isaa obboleettii teenyitaa sanuu aadaa Oromoo qabdu sirna Oromoo qabdu amantii isii qabdu biyya Austraaliyaa dhalattee Western dhalattee jaartii namaatiin dayyuusa jettee arrabsita nama naati ati garuu jaartii Ameerikaan quban qabne 2 fi 3 welfare halkan irra deemaat akka nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan haya meseti kan haya yete maalif afaan Adareetiin daawaan goone ati Oromoo miti Oromoo himataan turre solloqa kanarraan jaartii Oromoodhaan arrabsita
ummanni Oromoo bakka itti isaan wal gahaniitiin suuraa wajjin kaan dayyuusa jettee arrabsita. Faayidaan qaban ka cal'isanii sin laalan an silaasin xafa lafarra si oofeeti. Dayyuusa jettee faamilii tiyya ana arrabsuu hin dandeessu. Ati kan dhiira taate maaliif jaartii ta'e jaartii mataa jaartii Ameerikaan quban qabne wajjin galta ilmaan irraa qabda kijibaan fuutee miti. Kijibaan jechuun akkasitti halaali ja'a hadiisa irratti hadiisa suuraa kamirratti qaala ni je'een jaartii kijibaan jaartiin qabu jettee ta ilmaan irraa qabdu ni je'een halaaleessee jira jechuudha qaala sallallahu alaihi wasallam. Asitti halaal godhe jechuun welfare nyaatuun osoon dhibamin osoon dhukkubsatin section 80 galu welfare nyaachuun halaali jechuudha hadiisa keessan irratti. Aadaan Oromoo haraamii jechuudha. Ati Nairoobitti an Oromoodha jettee himattee beeyta never maqaa Oromootiin dhufte jaartii Ameerikaan quban qabne fuute ilmaan irraa qabda halaali jechuudha sun yaa wasaka. Bakki ummanni Oromoodha itti namu itti walgahu haraami jechuudha. Ijoollee ani waggaa har'aa biyyan ture ka salaatu salaata isaa salaateet deebi'ee ummata Oromootiin Finfinneen bakka itti walgahan bishooytuun bakka itti walgahani malee bakka dhaqanii itti salaatanii miti jechuudha. Shee Anwaar keenya Shee Anwaar Yusuf takkaa waan akkanaa isaa dubbatu dhagarre Oromoo addaan qoodu. Naasir Hamzaadha ustaaz Naasir Hamza takkaa isaanii waan kan addaan qoodu ati Adareen ati Oromoo miti. Nuti rakkoo fidaa jira namichi kun ummata Oromoo fi Adaree jettu tuffii ummata Oromootii qabda. Tuffii ummata Oromootii qabdaan sinjee faayidaan qabdu Oromoon ka jaartii Dr. Bonsaamo wannaafa arrabsitu dayyuusa jettee ati sin lafarra si ofeete si xafaxafa sila yoo dhiira taate Afgaanistaan deemi qaala ni jedhe sallallahu alaihi wasallam warra jihaadistiidha deema Afgaanistaan yoo dhiira taate yoo onnee qabaatte yoo Ameerikaan siin tahin maaliif hin deemu welfare nyaataa jaartii Ameerikaan quban qabne irraa ilmoo dhalaa bakka sanitti halaalii jechuudha si ar'aan tana fuudheet waaqoo guutuutii fi Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa wal bira kaaheet saniin nu dhufee jechuudha. Maaltu siin ga'e qabsoo Oromoo keessa amantii daawaa kee godhe waa'ee Oromoodhaa dhiisi. Nuti aadaadha sirni kun aadaa ummanni nuti qabsoorra jirraa bar. Ati guyyaa tokko ummata Oromoodhaa ka hidhamanii maqaa Islaamaatiin Arsii keessatti maalii keessatti sheekonni meeqa ajjeefaman hiriira baateen beektu baatee jirta natti hima warri Minisoottaadha namicha Adareedhaa kana jechuun solloqqee luqqaatu isin arrabsu achi taa'eetini ka kaballaa takka irraa nafne ka jaartii ta'e isiniin dayyuusa isiniin jedhu ati suuraan kaatu maaliif dayyuusa jettee ummata Oromoodhaa arrabsita ka dayyuusa jee isin arrabsu faayidaan qabdan isin yoo akkanatti jihadistii tahaa kanuun jedhu taate akkas jee ka ummata gorsu taate aadaa teenya arrabsu taate mootummaa Ameerikaatti itti himannaa takka lafarra harkisneet isa xabaxabna. Girrisaan gariin immoo kuni aadaadha. Aadaa nuti qabsoorra jirra bar. Qabsoorra jirra. Maaliif yoo dhiira taate deemteen dhoorgine ilmaan Oromoodhaa kan miliyoona sadii irreechaaf bahee itti wal argee wal mari'atu. Sirni gadaa Minilikiin cabe. Sirni gadaa Minilikiin cabe. Caccabtuu akka teetii tanaatti ummata Oromoo keessa jiraayyi Adareen afaan Oromoo dubbattee Oromootti galtee Oromoo addaan qoqqootti. Girrisaan gariin immoo bar shirkiidhaa haraami sallallahu alaihi wasallam je'ee jira bakka qaala ni je'een rabbiin kaan wallahi billahi rabbiin hayaamii fi hayaan go'e ati halaal jaartii halaal bira jirta jechuudha ta namni quban qabne mees cidha godhii nu argisiisi. Jaartii Ameerikaa ta bira galtu 2 fi 3 ta ilmaan irraa horte ta welfare nyaattu sargii godhii nutti argisiisi waan halaalaa yoo akka dalaydu taate jechuu qaala ni je'een hayaalii je'e jechuudha jaalkee biyya gahuun subhaana wa ta'ala qof qaafa sodaattu Oromoo Minisoottaattu na arsisii miti akka feete kaanin dayyuusa kaanin maali jedhe gurra kee qabeetin jilbaan lafarra si oofa silaan wasakna al abuuk hadiisa kee deemi ganda Adareedhaa dhaqi itti dubbadhu Oromoo addaan hin qoodini
isin immoo sheekotiin tana dubbachuu hin dandeeysan waan biraa sheekotiin Oromoodhaa cal irraa jaartii teessan hin dayyuusa ja isin hin dayyuusa ja dayyuusa dhugaadha isin nuti sirni abbaa gadaa sirni gadaa sirni maccaa fi tuulama sirni Oromoon ittiin walgahee aada walitti qabamee akkamitti diina irratti bobbaana jedhu badee jira nafxanyaadha. Sirni afran qallollee akkasitti dhahamee badee jechuudha. Kanaaf dubbanna. Kana dhufeet ummata Oromoo asii fi achitti qaalanii sallallahu alaihi wasallam. Subhaanahu wa ta'ala. Eebbari numaatu wanni godhaa bara hadiisa atiin tutana nuti illee ni beekna. Adareen hadiisa ittiin deem hulbata keenyaa dhuuti achi wanni jee qof qaafa ani osoo Oromoo huu tahee wanna jee gaariidha. Naayiroobitti tuffii Oromootiif namichi kun afaan Oromoon dubbatu tuffii Oromootiif jechuudha. Dayyuusa dhugaa dayyuusa isiniin jee. Kanaaf Oromoon takkallee nuun siine waan akkanaa wasfaataanii akkanaatti ummata Oromoo keessa deddeema. Nuti aadaadha nuti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbiin tokkicha Muhammad ergamaa isaati. Miliyoona afur keessa miliyoonni sadi ilmaan Oromoo muslimaat dhaqee salaateet maal jedhee wal arginee waggaa darbe achitti wajjin turre Finfinnee sanitti. Waggaan gaafa ga'e Oromoo addaan guurutti ka'e namichi kun. Solloyxuun jechuudha. Solloyxuun Adareedha. Ta afaan Oromoo baratte. Girrisaan immoo jala ga'e lakkii shirkiidha jedhee bar. Lakkii qaala ni jedhee bar sallallahu alaihi wasallam ni jedhe. Kana jechuudha wanni Oromoodhaa ta'e. Laal girrisaa bayasi. Waay. Naa ta'afattu bilaan. Kotii akka gaaritti isin arrabsa. Dayyuusa ja'a jaartii ta'e haadha warra keessanii arrabsa. Maal keessan arrabsa jala yaatanii jechuudha. Doktor Obsaa faadhaa miti. Haadha warra isaa faa dayyuusa jeeni arrabsaami. Jaartii Daawitee Mokonnin faa dayyuusa jee arrabsaa miti. Akkas jee arrabsaa miti. Suuraa kaatee suuraa dhayxee kaatee bakka irreechatti Oromoodhaan wal geessee suuraa ka'uun maal qaba? Walitti dhufee namni waliin mari'achuun maal qaba? Dayyuusa jee isin arrabsaa miti. Adareen dayyuusa jettee isin arrabstii miti. Tuffii jechuu bar. Tuffii uf tuffachiistan nama. Uf tuffachiistan. Dayyuusa jee isin arrabsaa miti namichi. Haadha mana warraa Doktor Obsaadha. Ilmaan Oromoo ta dhayxee babbareeddee dhayxee suuraa kaate. Dayyuusa jee isin arrabsaa miti. Ilmaan dayyuusaa ka jaartii teessan dhiirti biraa suuraa wajjin kaate itti galtu jee isin arrabsaa miti. Addaan isin qoqqooduudha. Akkasiimi. Yoo dhiira ta'e waan amma daawaan inni bakka warra jihadistiidha godhumaa Afgaanistaan hin deemne achitti maan goone. Afaan Oromootiin Oromoo keessa deemee maa adda qoota mee jaartii ta'e ta mootummaan Ameerikaa hin beeyne ta kijibdee jaartiin qabu jettee mootummaan jaartiidhaan sin beeyne ta wajjin welfeera nyaattu Alii Sufiyaan Luqqaatu asbaasiti sargii godhii nutti argisiise sun halaali jeete haraam wajjin galte jechuu sun halaali jechuu wanni ati hojjettu kaaniin immoo haraamummaa himtanii jechuudha. Akkuma qeesii warra kaanii waanuma nafxanyaan ummata Oromoo addaan faffacaasuudhaaf gootu namichi kunis godhaa jechuudha. Tuffii isin tuffate keessattuu warra Minisootaadha Oromoo Minisootaadha dayyuusa jee isin arrabsite Adareen dhuguma dayyuusa isin. I wish I were there. He will never call me dayyuusa. Gurra isaa anxalaxxaleetiin jilbaan lafarra isa oofaa silaa. Wasfaataamii. Bahi qabsoo Oromoo keessa. Bahi amantii fi qabsoo Oromoo walitti hin laaqini. Guyyaa tokko ummata Oromootiif hiriiran baane ati. Bahi qabsoo Oromoo keessa. Dayyuusni sihi. Wasfaataamii kaballaa takka irraan hafne. Ittiin dubbatanii cal namuutu. Kana isin argee namuutu isin irratti fincaanaa jechuudha. Wanni likiskisii wanni takka hin geenye isin tuffattee dayyuusa haadha warra keessanii ajjatu. Haadha warra Daawitee Mokonnin arrabsa. Haadha Doktor Obsaa arrabsa. Oromoon inni arrabsin jira achitti. Oromoon inni arrabsin jira. Hin jiru.
dhaabbadhu nurraa jaan yoo dhaabbatte dhaabbadhu nurraa jaan wasfaatamii akkanaa tanatti Oromoo keessa deemee Oromoo taanii waliin naqa. Eessatti beeytaati qabsoo jeneraal Waaqoo guutu eessatti beeyti qabsoo jaarraa abbaa gadaa Oromoo jetteetu himataan turre tuffii Oromoodhaa qabda. Silaa qorichaanaa sii qaba tuffattee dayyuu sanaan hin jettu ana gimaata. Girrisaan immoo jala girrisaniituma sheeyni akkana jee bar sheeyni akkana jee qaalani jee sallallahu alaihi wasallam dhugaa dubbatee bar haraama maali jee waa'ee haraama qabsorra jirra nuti bakka itti wal geenyee hiriira baanuudha bakka itti wal geenyee Oromoodhaan wal arginuudha. Bay asii girrisaa bay deemaa baadhadhaati jala deema. He is not even Oromo namichi kun. Dem biyyoo adaree dhaqiiti warra waraabeysa marqaa fi shuuroo wanni nyaachisu haraami jee itti himi. Takkaa isaa waan san dubbatan agarre. Shuuroo fi dhadhaa warra nyaachisu jechuu. Bakka itti irreecha jedhu Qur'aan irratti suuratul Qaaf keessaa suuratul Nisaa. Mee suuraa kam keessa hadiisa buluuqa moo 40 irra jira irreecha bakka jedhu kabarreeffame. Irreecha bakka jedhu mee nutti hima hadiisa keessa gaafa rasuulallee kabarreeffame. Nutti hima jechuudha san. Nageetti chaaw.